بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شيخ حسين دكتور لي خلا شاف إيرما. ورمان دراتي مساجد كوني أدون أبتين دراتي جولين كارني دلات أبوتين تين بليان تين تآخر أغلا. كقوبنا بورما شاقول هذا جنبيلا إن قلت في چاندينا برباسان ولا ما برباسان بقتنا قلت فني ربين كنا نيرانيت ولا ما نو بربادا يعني نما إساني سلاجس صلاة صوم سلاجس إدّا سلاجس واحد كني أنين غداني بقى أنا سنا ما سابقين بلا كل فجرني في غداني أسوق بنا دين أسنو تيستا جراني بقى تنن نوامنيت ما قدون سن دينا وان برباسا ترتيف ما قدون سن ماتي فينا تديبت بقى تنت أنا تيستيت وقت أنا قدان تيتي أردات نديف سورة ديت يجولي في غرد الدم ميقا أديت أنا راسي ساتر يجولي سنجي سنة أديت أنا را جولي تاني إرقنيت برنوت أرقا دينا أقسم ببنى تينيت كرابلاتي وعندن دينيت أقا جولي نورت فكينا فقا شيخ عاصم شاقول سيفا ورقنا فقات نم يجولي هدو غرا godina baaleetitti erginee ijoolleen sun deebiteeti. Gaafa isiin deebiturraa jalqanneet jummaa awwala gooroo tana kan nageellee hin jirre kan waadara hin jirre waan jummaa jedhanu diida kanatti jammara asii bu'uura jammarree addeessanirraa nama ilmii barbaadan jennee shee addulmannaan duuba kennaa waannee akka diinaan badhatuuf ijoollee barsiifne ta'an kaan karaa shaakisoo soollam babadhinnee karaa ergiisaaf wahi gana kanarraa badhatee diinaa higaadha maatiin barattetu akkuma isaan diinaa badhisaa deemteerti egaa asiin karaa mooyyalee karaa yaabal'oo fakkeenya Hasan Goobanaa karaa wanni kana soollammoo lafa aanaa soollammooti deemtee anfaan hin deemne achi erguu beekaa Jamaal Goobanaa karaa shaakisoo kanaa akkuma kanaan badhatanii egaa ammaallee barsiisaa diida keessa deemanii jiranii zeenaan keessa deemnu guddaa مساجد كم مساجد أسر جمعانو لالتي تدابت وان فقاته أكنا مجاهد أكنا بيجسيني جرا أما اللي تكونا ماتين نجال يفتون أما أردادا دي دخنات كراسسو جرتي كراسسو جراني أكنا فقاته والما يقول يا داغا باسني وان دبانو برجمع سنة وسقل سديت من سديت الراجع ما دي جمعة سدابته جرا جمعة ديدا كيسات تفكي أسرة فلاتك كتمان أنا غورو دولا كل أسي صلاة تريا جرا وان كينا كنا رقبته أنا سنبيسي سوار بعدا زينان كان مفكاتا أما اللي تكفى الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أني مقامك يا شيخ إبراهيم شاقل سيغن بلا جرما اتعانا إمام مسجد أبو بكريتي جراتو تا أنا غورو دولا غندواتو مسجد أبو بكريتي جمعة ور أسيت أرقم كيسا إمام لما فادا akkuma abbaan keenya imaamni keenya Sheekh Hussein Dukkallee jedhanii haalli taariikha naannoo masjida kanaatitti beekamuu akka aanaa keenyaatitti bara 1988 Jum'aan masjida kanarra dhaabate aanaa keenya kana keessa isa jalqabaa jechuu akka aanaa keenyaatittu achumarraa ka'ee Jum'aan bakka hundatti tamsa'ee amma bakka masjida keenya ganda keenya kana keessa masjidii jalqabaa kanuma ture amma ammoo masjida jaha dhaqqabee jira jechuudha inni jalqabaa kana haalli keessa jiru akkana fakkaataa akkanaan inshaallah ummanni keenya illee gara fuula dura haala gaariin deemu jira gabaabsinee asitti yoo keessaa baane hingaanatti fakkaataa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.